kan maraateef kan jaallate tokko jechamni akkas jedhu maal jechuudha? Hiiki kallattiin isaa maal jechuudha? Kan maraateef kan jaallate tokko jechamni akkas jedhu hiiki kallattiin isaa maal jechuudha? akka yaada kootiitti inni maraates inni jaallates maraatu inni jaallatames maraatu jechuudha. Oh my God! Wow! Jechamni kun waan inni jechuu barbaade maatii maara kan jaallateef kan maraate tokko jedhe malee tarii tokko ta'uu danda'a. Dhimmoota jaalalaa irratti jaalalli onnee namaa irratti hojjeta. Maraatummaa sammuu namaa irratti hojjeta. Lafi isaan itti wal fakkaatan waan godhan wallaaludha. Namoonni baay'ee jaalalli dhugaa kan qabu kan nyaata lagatan jiru. Kan nama mana sana nama jaallatanii illee dhaqanii haalota kan biraa keessa galan jiru. Nama jaallatanii jiranii nama kan biraallee kan lolan jiru. Kanaafiyyuu sadarkaa sana irratti maraatummaa wajjin tokko jedhama yaada. Jaalala isa kamiin nama maraatu? Lakki jaalala kan hewaanidha. Qaama faallaa yookiin saala faallaa kan jaalala saala faallaati jechuudha. Kanaafuu jaalala nama maraatu hundeen nama maraatu jaalalli gosa tokko miti jechuudha. Jaalalli gosa tokko hundumtuu nama maraachuu namni jaalalaaf addisii ta'e maraachuu danda'a. Namoonni jaalalaaf maraatan hin jiru jedhanii yaada garuu argeen beeku. Namoonni jaalala akkasii yeroo jaalala akkamidha? Jaalala hewaanidha. Jaalala gosa baay'ee jira jechuudha akka beektutti. Jaalalli gosa baay'ee jira. Addunyaan kun walumaa gala jaalalaan hidhamtee jirti. Namaaf namni kan waliin jiraatu bineensaaf hiriyaa firiyaa wallaan fallaan kan waliin jiraatu jaalala achi keessaa kan nama baraachu jaalala qaama faallaa. Kan jaallateef kan maraate tokko jechamni jedhu kuni maal jechuu barbaade? Kan jaallateef kan maraate tokko wantichi waan sammuu namaa qabatuu fi kan jaallate kan maraate tokkodha. Namni nama jaallatuu fi maraatuu maaltu walitti fide? Maaliif jedhee jechamni kun maal jechuu barbaade? Namni tokko gaafa nama jaallatu akka nama maraateen ta'a. Jaalalli hunduma isaa nama maraate jaalala kamiin akka nama godha? Jechuun fakkeenyaaf nama tokko jaallattee yoo nama sana dhabdee akka nama maraatee deemta. Amma yoo si jaalladhe akka nama maraatee deemaa ree? Moo yoo na jaallatte akka nama maraatee deemta? Wati maa dhiira qaba durbatee malee. Jaalalli durba jaalladha nama maraatu nama godha? Eegaa nama jaalladhe tokko dhabeennaanii dirqama waan hin beekne faan hojjedha. Kanaafuu namni sun nama jaallatu jaallachuu qaba dirqama jechuudha. Dirqama naa jaallachuu qaba. No, God, please, no! Sin jaallatu anaan maraata. Kan jaallatu ta'an nama wannee korraa kaasee jaalladhee dirqama sammuu kootti bu'a sababa ta'eefi rakkisaadha jaalalli. Ati kan ittiin maraanneef hanga ammaatti nama jaallattu hundumtuu tolee siin jennaani kan ittiin maraachuu isa argamu. Haa nama baay'ee hin jaallanne egaa. Sababa nama baay'ee jaallanneef hin maraanne jechuudha. Malee nama jaallattee nama tokko jaallattee dhabdinaan hin maraata. Nama tokko jaallattee dhabdinaan maa sirriidha kan sammuutti na bu'a sababa ta'eefi dirqama maraatummaa kee galta. Oh my God! Daawwattoota keenya ofilaalleen akkuma isin bohaarsaa isin bashannansiisaa jirutti akkuma itti feetti kan inni jiru. Gaaffilee bashannansiisoo bohaarsoo hedduutu dubarra jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti gaaffilee yaalaa bu'aaraa akkasumas karaa SMS keenya 762 deebis yaadas nuun ga'a hanga xumuraatti yeroo gaarii nu waliin dabarsaa. Turtii gaarii. Muudii natti qabatan. Muudiin qaba buluu jettee beektu jireenya kee keessatti. Jedhee beeka. Maal jettee beekta? Muudiin itti qabadhee yookaan muudiin itti qabatan jedhee beeka. Yeroo muudii itti qabadhee yookaas muudii natti qabatan yeroo jettu hiiki kallattiinsaa afaan oromoonsaa maal jettee yaadam yeroo keettaa sobu? Nam guyyoomse yookaan ol bukkeen darbe ol bukkeen dabarse yookaan hiiki kallattiinsaa afaan oromoonsaa nam guyyoomse jedhan dabarse nam guyyoomse. Akkas jechuudha. Akeetti haasofte yookaan? Nama sana hin guyyoomsitee ol jala dabarsite? Muudiin qaba baluu yookaan immoo muudiin hin fayyadamne yoo jettu immoo maal jechuu barbaade hiika kallattiisaa? Hiiki kallattiisaa kokootti gowwaadha gowwaa fakkaataa jechuudha gowwaadha kun jechuudha.
Waan beeku Waan gowwaadha. beeku gowwaadha. Muudiin hin galleef istaaliin jechuu barbaade. Istaaliin fi muudii hojjeta. Akkasitudha. Tolee barsiisaa. Muudii achi keessatti muudii akka maaltii gottanii hiikaa kallattii maal afaan Oromoo isaa muudii akka maal godhanii amma muudii qabadhe qabadhiin afaan Oromoodha. Muudii achi keessatti maaludha? Afaan Ingiliffaan Hiika kallattii isaa muudii qofti. muudiin xiqqoofti kallattiin isaa. Naangal. Muudii jechuun jedhu immoo eessarraa dhufe jalqabbi isaa eessaa dhufe muudii jechuun jedhu. Muudii. Warra duriyootarra dhufe. Kanatti fakkaata. Afaanicha garuu. Warra duriyoota fide. Eeyyee. Isuma natti fakkaata qofaatti. Yeroo ta'ee yaadu jechuudha. Haasawa namarraa fuudhamee haasawamuudha waan ta'eef akkasumatti haasawa warra duriyootaa wayii natti fakkaata. Isaanumatu mari'atee muudii kana Uume fakkaata. uume. Biyya galche. Isaan warraa fuudhanii fayyadamu yommuu Isaan warraa fuudhee jalqabne Kamaal Gootaree biyya keessa eegale waan ta'eef naa bakka fuudhee muudii itti qabadhee nan goyoomse isa jedhu jechuun orma duriyootatu fide jechuudha. jecha muudii jedhu isaanumatu fide. Eeyyee. Yeroo barsiisan kitaabarratti nagarre. Kitaabarra hin jiru. Muudii ni jiru. Kitaabarra hin jiru muudii. Muudii fayyadamtu yeroo barsiisan immoo. Muudii ni akkuma isaatti ilaaltee akkuma akka muudii isaaniitti barsiisa. Oh my God! Wow! Akkuma muudii isaaniitti. Eeyyee. Jireenya kee keessatti muudii namatti qabatan yookaas muudii natti qabatan yookaas abaluu muudii hin qabu jettee beektu. Jedhee beeka. Sirriitti. Maal jettee beekta kana keessaati? Muudiin namatti qabatee awwaalli muudiin qabu muudii natti qabatan jedhee beeka. Hiika kallattii isaa maaludha jettee yaadda? Muudii namatti qabate yeroo ta'u hiika kallattii isaa maalidha jettee yaadda? Hiika kallattii isaa ofitti amanamummaan wanta kana jedhee haasa'u jiru garuu sadarkaa yaadaatti hiiki kallattii isaa waan ta'e wanta inni beeku jalaan dabarse yookiin irra dabarse. Wal jalaan baase jechuudha natti fakkaata. Kallattii hiika kallattii akka beektu. Hiika kallattii isaa kan biraa yoo dabaluuf kee keessaa filattu waan kan sunii ta'e. Wanta inni beekuni isa wallaalchise yookiin immoo wanti isarraa argamu faan namatti hin tolu. Muudii hin qabu yoo jedhan wanti isarraa argamu. Muudii itti qabadde gaafa jedhu immoo wanta inni beeku wallaalchise akka waan inni hin beeknetti hin bara darbee jechuu barbaada. Muudii jechuun afaan maaliti? Afaan Arabikaa moo Oromiffaa moo afaan Amaariffaa jettee yaadda? Amma ammaatti muudii jecha jedhu afaan nagee hin qabu. Waliigallee moo Oromiffa goona bakka inni nu akkatti balma. Muudii namatti qabadhe. Muudii natti qabatan. Muudii hin qabu abaluu jetteen beektu. Muudii namatti qabatan. Muudii namatti qabatan. Muudii hin qabu abaluu. Jetteen beektu. Beeka. Muudii namatti qabadhe yeroo ta'u maal jechuu barbaaddetti? Muudii namatti qabadde yeroo hin jedhu Hiika kallattii isaa maal jechuu barbaaddetti? nama sobuu. Oromiffi isaa akkasii muudii namatti qabadhe jechuun nama sobuu jechuudha. Nama sobuu yookaan nama goyoomsu. Seriously, what the Barsiisaa tame obboleessi abbaa manaa haadha manaa keetii siin maal keeti? Obboleessi abbaa manaa keeti. Obboleessi abbaa manaa haadha manaa keetii siin maal keeti? Soddaa koo yeroo karaa maali? Karaa kamsiise karaa obboleetti karaa haadha manaa kooti. Karaa haadha manaa keetii. Eeyyee. Obboleessi abbaa manaa haadha manaa keetii siin maal keeti? Obboleessa abbaa manaa haadha manaa. Oo dhiifama anoon fuune. Obboleessuma koodha. Obboleessi abbaa manaa haadha manaa keetii siin maal keeti? Ayyee. Abbiyyuudha. Ta'uu hin danda'a meetii yaali?
obboleessi abbaa manaa haadha manaa keetii siin maal keeti? Soddaa dhaga. No! God, please, no! No! Deebii namoonni garaagaraa kallattii garaagaraa deebisaa turan deebisaa akka mari'annetti fi deebisuuf dhaabamee jira. Egaa obboleessi abbaa manaa haadha manaa keetii siin maal keeti kan jedhu sanaa fi namoonni yaada garaagaraa deebisaa turanii eessuma kooti kan jedhe jira, dubbii kooti kan jedhe jira. Kallattii garaagaraa yaada isaaniitti fakkaatu deebisaa turaniiru. Egaa namoonni hangam waa'ee isaanii beeku akkasuma aadaa isaanii beeku kan jedhu waan baay'ee waliin ilaalaa turre akkuma isin faana ilaalaa turtanii nu hordofaa turtanii. Egaa ammas obboleessi abbaa manaa haadha manaa keetii siin maal keeti yoo jedhame obboleessuma isaa ta'a ture deebisaa kana fakkaata. Isa lammaffaa irratti kan gaafatamu jechamni kan jaalate kan maraate tokko jedhu hiikisaan maalodha kan jedhu gaafannee turre hiika kallattiisa akkuma dhaggeeffachaa daawwachaa turtanii deebiin garaagaraa nu deebi'aa ture. Egaa deebisaa kallattii maanii namni jaallate waan godhu hin beeku waan yaada garaagaraa keessa seenaa isumadii nama jaallate nama maraate sanaa jiru kan maraate jiru fakkeessanii namoonni baay'een ati karaa SMS keenyaatti deebiin hungaa turtanitu deebiin keessanii sirriidha baay'ee keessanii sadaffaarratti kan gaafatamanii turanii sadaffaarra kan ture hundee isaa kan jedhu namoota baay'ee gaachaa ture afaan arabaffaarraa kan dhufee jira jedhaniiru arabiffaan kan barreeffamee jira jedhanii kan haasaa turan jiru. Egaa hangam waan ergifannee fayyadamaa jirutti ammam hiikaa isaa kan jedhuufi eessarraa akka dhufe namoonni baay'ee hin beekin kan itti fayyadamanii guyyaatti waan akka gochaa oolanii maal akka haasaa oolan kan hin beekne danuu jira. Egaa afaan ergifannee taasifnu hiikaa isaa beekuu qabna. Kaan nu arrabsaa kaan immoo nama isaa irratti na ol arrabsaa oola. Egaa muudii namatti qabate yeroo kan jechuu irraa kan nan sobee jira. Inni kaan immoo nan goyyomsi jalan dabarseefaa kan jiru jira. Hiikisaa kallattiin isaa muudii jechuudha afaan ingiliffaadha kan dhufedha haala yookaan miira kan jedhudha muudii namatti qabatee muudii natti qabatan kan jedhamu suni akka afaan keenyaatti kallattii yoo hiikamee hiika garaagaraa kan qabudha. Dhaggeeffattoota keenya waan nu waliin turtaniif